Makaba, makailma, kanafura kulkullu, waka tokko, amin. Waamicha deeggarsaa mana kiristaanaa. Mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallaba godina Shawaa Bahaatti manni kiristaanaa Kaatediraala Tulluu Biiftuu Qulqullittii Maaramii magaalaa Adaamaa gamoo hunda galeessa abbaa darbii jahaa ta'e ijaaruuf qophiirra jirti. Manneen kiristaanaa baadiyyaa deeggaruu maatii harka qalleeyyii maanguddoota fi daa'imman maatii hin qabne gargaaruuf yaadamee kan ijaaramu gamoon hunda galeessi kuni deeggarsa ijoollee mana kiristaanaa garaagarummaa qooqaa fi sabaa malee godhaniin kan hojjetamu ta'a. Kanuma bu'uureffachuudhaan ijaarsa gamoo kanaafis galii walitti qabuudhaaf sagantaan baazaarii afuurawaa sadaasa 7/2017 hanga sadaasa 10/2017 guyyoota afuriif gaggeeffamuu qophaa'eera. Maarree akkuma kitaaba Nahimiyaa 2:20 irratti nuyi garboonni isaa kaanee ijaaruu in jalqabna. Waaqayyo gooftaan bantii waaqaa immoo nuuf ni qajeelcha jedhee dubbatee karoora misoomaa manni kiristaanaa qabatte kana milkeessuudhaaf bahaadhiyaa kaabaa kibbaa biyya alaas ta'ee biyya keessaa harka wal qabannee sagantaa kanarratti haa hirmaannu. Hirmaannaan tokkoon tokkoo keenyaa bataskaanota baadiyyaatti rakkoo baajataatiin cufaman bansiisanii tajaajila jalqabsiisuuf ijoollee mana amantaa baadiyyaatti daaranii beelaaf dheebuudhaan rakkatan deeggaruu fi maanguddoota bakkeetti kufan sooruu keessatti gahee olaanaa akka qabu haa beeknu. Guyyaa kanatti abbootiin amantaa, abbootiin gadaa fi maanguddoonni akkasumas hayyoonni bakka garaagaraa ni argamu. Ergaas ni dabarsu. Sagalee wangeelaas ni dhagahama. Eebbi phaaphasotaan ni kennama. Irraa hin hafinaan waamicha haadha keenyaa mana kiristaanati. Kaatediraala Tulluu Biiftuu Qulqullittii Maaramii Adaamaa baga geessan baga geenye. Araarri Waaqayyoo kadhannaan haadha keenya Dubree Maaramii gargaarsi ergamootaa fi qulqullootaa hunda keenya waliin haa ta'u. Amen.